Tol, ashama harka foon kam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ani nagaa kooti isinillee bakka jirtan hundumaatti baga nagaa naaf taatanii qaqqaalii hiriyoottan koo jaallatamoo ijoollee jaalalaa ilmaan oromoo akkasumas saba biraa akkam jirtu nagaa keessanii galata gooftaa ani nagaa akkam hojiin yuutuubiin hojiin dhuunfaa maal fakkaata ana biraallee faa kan jedhe bareedaadha. Egaa guyyaa mata duree torbee darbee isiniif kaasee ture qabadhee dhufee har'allee itti fufuudhaafi waliin fataa jechaa bu'aaraa waan nama barsiisu irraa barachaa kan namatti toludha. Isa dura garuu maatii koo kan naaf taatanii jirtanii nagari gaaraa na bukkee dhaabbachaa kan jirtanii galanni koo isiniif guddaadha. Galatoomaan isiniin jedha. Kabajamaan isiniin jedha. Nagara gaaruudhaaf fedhii kan qabdan hawwii kan qabdan na bukkee dhaabbachuullee kan qabdan ni dandeessu. Carraansaa banaadha. Nagara gaaraa isinan gargaara isiniin jedha. Maaliif wal gargaarsi aadaa Oromoo keessaa isa tokko akka ta'e egaa hundumti keenya ni beekna. Mata duree torbee darbee irratti ijoolleen sadan tokko gaaffiinaaf kaasanii turanii innis aadaan akkasii biyya keenya hin jiru naannaa keenyatti hin argamu keessumaa gara shawaa kanatti isanitti wal naqachuu jennu isaan biratti immoo wal kadhachuu jedhama. Waan akkasii mucayyoon tokko naaf kaastee jirti. Egaa dhiifama gidduutti waan ta'e ilaalee maatii ilaalaa sun jechuudha. Aadaan naannoo waliin fakkaatu siniin jedhee sinii kaaseen ture. Inni naannoo kootti baramaa naannoo keessanitti baramaa ta'uu dhiisuu danda'a. Murteessaan egaa aadaa xixiqqoon akkasii dhaabbataa miti yookaas waaltawaa miti. Walumaa galatti waan nuti beekuu qabnu tokko aadaan xixiqqoon akkasii namatti tolus baay'ee siniif kaaseen ture. Akka naannoo keenyatti dubarri tokko geesse yoo naqatte miira bareedaa tokkotu itti dhaga'ama. Ni koortillee akkan tala naqataatti maa deemta, akkan tala naqataatti maa nyaatta, akkan tala naqataa jedhu biyya keenyatti gaafa namni tokko nyaatallee akka kanatti qubaan qabee kutate yookiis qubaan qabee akkasitti afaan godhate maal akkan tala naqataa koortaa kana jechuun intala naqataa shamarran biraarra waan ga'ee qabdu wayiidha yookiis shamarran biraarra waan kiiloon ishee ol ka'ee jiru wayiidha. Egaa kanaaf gaafa qoosanillee gaafa keessumaa mana namaa dhufee buna dhuguu yookiis akka kooruu ta'u nyaata tokko nyaachuullee itti bu'ee nyaachuu gaafa dhiisu maal akka intala naqataatti nyaattaa miti nyaadhu itti bu'ee intalli naqataa maaliif maaltu adda ishee godhee gaafa naqatte irraa kaastee gaafa waraqanni mana warra ishee dhufe irraa kaasee of eeggannoo guuti gaafa deemtu deemsa ishee ilaalama. Maatii abbaa manaa ishee biratti abbaa manaa ishee biratti deemsa ishee ilaalama. Hojiin isheen hojjettullee akkaataan hojii ishee mana keessaallee harka toliinni isheellee baay'ee ni ilaalama jechuudha. Egaa naqanni kun waan bareedaadha siniin jedheen ture. Aadaan kun otuu hafuudhaa baate baay'ee namatti tola. Garuu qaroominni kun rakkoodha iddoo tokko tokkotti. Qaroominni kun hambisiitii jira. Kan biraallee qaroomina qofaa otoo hin taane rakkoon dinagdee yookiis rakkoon maallaqaa. Abbaan durbaa birrii jedhee abbaan gurbaa hin qabu jedhee. Egaa kuni aadaa kana hambisiitiin jira. Dhibba keessaa dhibba hin hafnes xiqqoo ni jira. Darbee jechuudha. Namoota gadii qaban bukkeetti ni jira. Akka durii ta'uudhaa baatus haa ta'u iyyuu malee hamma durii hin bareedu, hamma durii hin ga'u. Dura baay'ee beekamaa tokkoof baay'ee namatti tolu tokkodha. Amma garuu akka durii miti. Sun kana fakkaata isiniif kaaseen ture kun kan torbee darbeeti. Naqanni akkuma isiniin jedhe fakkeenya xalayyaati. Ittaansuudhaan intalli tokko naqattee yookiis gurbaan tokko naqatatee ka'ee har'a guyyaa cidha isaanii hin geggeeffatanii yookiis guyyaan zarigii yookiis ciinii wal fuudhu har'a ka'ee har'an ta'u maaliif naqanni fakkeenya xalayyaati piroosesiidha naqanni ittiin eegaluudhaafidha. Sana booda
mana keessatti deebi'anii gurbaan haati manaa koo yoo dhufte maal nyaatti maal dhugdi jechuu eegala. Maaltu egaa namni wal fuudheenyaan dhala godhachuun hin hafu dhala isaatiif xaaruun jira hin barata yoo ta'e waraqata mana warra ishee geeffate akka namni biraan intala sana jilaa hin kaadhimmannetti yookaan jilaan fuunetti waraqata mana warra intalaa kaawwate barnoota isaatti fufee hamma barnoota isaa fiixaan baafatutti illee baratee ka'eellee intala sana fuuchuu danda'a. Naqatattaan si ammas fakkeenyuma naqataa ta'ee bifa naqataa ta'e hin jira ammas naannoo keenyatti kan beekamaa ta'e tokko hawwee yookiis furmaa jedhama. Furmaan hawween maqaan isaa tokkichumadha. Maqaatu lama ta'e malee wantichi tokkumadha. Maanni furmaan maanni hawweeni bifuma naqataa ta'ee naqata abbaa gurbaatiin kan geggeeffamu ta'ee hawween immoo abbaan intalaa kan keessan gallee fi haati intalaa kan keessan gallee kun immoo karaa gurbaa fi karaa intalaa waan geggeeffamu wayiiti. Namni fakkeenyaaf okkonoomiin isaa gadi aanaa ta'e gurbaan intala tokkotti waraqata ergachuu yookiis naqachuu dadhabe tokko intala maal godhaa inaasofsiifata karaa bakkee jechuudha. Gaduma qabee haasofsiifata. Intala sanaan maal jedhaa sin farramsiifadhaadhaan. Furmaa jechuun furmaan fedha isheetiin kan isheen mallatteessitudha jechuudha. Fedha isheetiin kan isheen mallatteessitu abbaan dhaga'uu dhiisuu danda'a, haati dhaga'uu dhiisuu dandeessi. Mana obboleessa ishee hangafaatti yookiis mana obboleettii ishee hangafaa deemtee mana obboleettii ishee hangafaa deemtee walii galu jechuudha. Walii galanii dursanii obboleessa isheetti himti yookiin obboleettii isheetti himti. Maal jettiini fedha koodha gurbaa kana jaalladheera. Kanaaf guyyaa akkas akkasii buna nu danfisaa nama akkasii qabatee dhufee jaarsolee akkasii qabatee dhufeetu furmaa keenya geggeeffannaa kan jedhu yaada maatii ishee qabsiisuu dandeessi. Darbees immoo gurbaanis immoo jechuudha. Nama isheen jaallatte sana maatii isheen biratti farramuu fi barbaadde sana karaa bakkeetiin hin haasofsiisa. Fakkeenyaaf gurbaan tokko anaan farramsiifachuu barbaade yoo ta'e dursee anaan waliin haasaa godha. Erga aniif inni waliin haasaa goone gara obboleessa koo hangafaatti dabarsine jechuudha. Obboleessa koo hangafaatti yookiis obboleettii koo mana dhaabbatte mana ishee keessa kan jirtutti dabarsina. Sana booddee akka fedhii koo ta'e anis nan ibsaa fi wanti godhamu hin jira gaa guyyaa furmaa sana namoonni baay'inaan dhufu. Addooyyee wanti jedhamu naannoo keenyatti ni jira. Addooyyeen fakkeenya miinzeetidha. Miinzee shamarranii jechuudha. Sun wanti nyaatamuuf wanti dhugamu waan jiruufi wanti nyaatamuuf wanti dhugamu sun gurbaa biraa ba'a jechuudha. Gurbaatu qarshii kenna. Gaafa intala farramsiifatu sanas maallaqa kennu ni qaba. Akkasumas gatii digdisii yookiis waan nyaanniif dhugaatiin guyyaa sanaa ittiin geggeeffamullee gurbaatu kenna jechuudha. Dursee lafa jalaanii warra obboleessan talaa yookiis obboleettiin talaatti kenna. So inni kun furmaa jedhama. Egaa ani gabaabseen afaan isinitti hime malee fakkeenyi isaa kana duwwaa miti. Ittis dabaleera ani irraas hambiseera. Hamma beennu walitti himna. Akkasumas viidiyoo keenya irrattis waan tokko xaxabachuuf YouTube keenya irrattis xabachuuf nu gargaaraan gabaabsee aadaa Oromoo bareedaa ta'e, afoola Oromoo bareedaa ta'e, Oromoo kan calaqqisiisudha kunillee iddoo isaatti. Oromoon waa baay'eedhaan beekama. Akkuma amma uffata faashineessanii uffata aadaa Oromoo kan Wallaggaa, kan Arsii, kan Baalee, kan Shawwaa, kan Jimmaa, kan eessa jedhanii faashineessanii aadaan xixiqqoon kunillee otoo akkasuma faashinaa yookiis aadaan kun beeksifame ijoollonni boodarraan dhufan dhaloonni boodarraan dhufan aadaa kana keessatti hirmaatanii aadaa kana guddisuutti aadaa kana wal harkaa fuudhanii isaan immoo dhaloota fuulduraatti dabarsuutti hirmaatanii waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Aadaan keenya ana irratti gaafa irraanfatamu, sin irratti gaafa irraanfatamu, dhaloota booddeedhaan dhufan biratti immoo cirumayyuu maqaan dhaamu jechuudha. Kanaaf aadaanii waan namatti tolu tokkodha. Aadaa keessa waa baay'eetu jira. Safuun jira, duudhaan jira, barnoonni jira, wal kabajuun jira.
aadaa durii keessatti yoo ilaaltanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaarra aadaa durii keessatti wantoota baay'eetu jira jechuudha. Maatiif maatiin illee akkasatti kabaja walii kennanii keessuma haati gurbaaf haati intalaa yeroo gurbaan tokko intala tokko kaadhimmatee yookaas naqatee yookiis farramsiifatee gara mana warra isaa fidatu intalaa fi maatii gurbaa biratti kabaja guddaatu jira jechuudha. Isheen harmee maqaadhaan waamtu maqaa kabajaa haadha gurbaatiin waamtu. Maqaa haadha gurbaa sanaayyuu akka naannoo keenyaatti. Fakkeenyaaf maqaan haadha gurbaa boontuudha yoo ta'e haati manaa gurbaa boontuun jettu. Maqaa intala boontuullee maqaan dhooftu. Maqaa biraatti moggaafattee gurbaa sana waamti. Kun kabaja. Fakkeenyaaf haati abbaa manaa kootii maqaa koo waamtu. Ani immoo maqaa ishee hin waamu. Hiriyoonni koo kan maqaa amaatii kootiin ka'anillee yoo jiraatan maqaa jijjiiranitti waamaarraa kan hafe maqaadhaan waamu. Kun aadaa duraa keessatti jechuudha. Baay'ee fagaannee dura siin jedhamu. Inni kun egaa aadaa bareedaadhaaf, aadaa namatti toluudhaaf, aadaa wal kabajuun jiruudha. Akkasumas warri gurbaa intala bakkeedhaa dhuftu sana haadha manaa ilma isaaniitiif kabaja guddaa kennu. Warri intalaallee soddaa isaaniitiif kabaja guddaa kennu akka maamite jechuudha. Amma safuun badaa jira, aadaan badaa jira. Bakka nuti dhugaa dubbachuuf dhaloonni ammaa kun wantoota hedduu balleessaa jira. Qaroomina itti gorree qaroomina keessaa aadaan baduun gaarummaa hin qabu. Afaan ofii keessa badaa, duudhaa ofiitu keessa dhokata. Kanaaf jecha aadaa kana fakkaatan isinillee naannoo keessan kan jiranii aadaa maqaanuu ta'uu dandeessu. Nama fakkeenyaaf gaggabaabsanii isinitti mee piroosesii fuudhaaf heerumaa keessa intalli tokkoof gurbaan tokko wal fuudhuudhaan dura kan isaan godhanii naqata kana siniin jedhedha. Furmaa kana siniin jedhe. Furmaa yaadayyuu irraan dubbanne yoo jedhe yeroo biraa namoonni dhaggeeffatanii gaaffisaniiti ta'ullee yoo jiraatanii akkuma kana dheengaddi ijoolleen na gaafatanii karaa keessaa na gaafatanillee siniifan ibsa. Waa baay'ee jira jechuudha. Akkuma isinii kaasee furmaan maalidha? Naqanni maalidha? Akkasumas butiin illee sansanaa wal qabata. Butiin aadaa fokkisaadha. Butiin hafuudhuma qaba. Dubartiin tokko butamte jechuun aadaan cabeera jechuudha. Butiin kan biraan aadaa qofaa cabsatu hin taane rakkoo xiinsammuutiif illee nama saaxila. Nama hin jaallanne tokko yookiin zariidhaan wal qixa hin taane yookiin bifaan wal qixa hin taane bakka waa baay'ee jechuudha. Nama hin barbaanne bukkee dhaabbachuu ta'uu danda'a. Humna isaatti fayyadamee gaafa intala tokko butu inni akkasii hafuu qaba. Aadaan akkasii amma durii hin butamti. Dubartiin tokko yookaas dubarri tokko nama hin jaallatamne nama fiisheetiin barbaanneen hin butamti. Waan gootuun qabdu akka ammaa kana heerumanii galuun hin jiru. Namatti kolfa jedhama. Maatiitu nama jibba jedhama. Heerumanii yoo galan maqaa fokkisaa qabu jedhama. Sun jechuudha. Dubartiin tokko yookiis dubarri tokko mana dhiiraa bultee hin galtu. Kanaaf jecha maal gootii aadaan akkasii waan jiruufi nama hin jaallanne wajjin bara ishee guutuu dabarsite jechuudha. Inni sun akkasii kun aadaan akkasii dhugumatti seera durattis ta'ee Oromoo birattis hafee jiras aadaan kun jira jedhees yaadu. Iddoo tokko tokkotti baadiyyaa tokko tokkotti yoo jiraate malee amma aadaan sun hin jiru. Butiin jechuudha. Butiin aadaa keessatti iyyuu hin ramadamu. Warri durii wal hubachuu dadhabanii rakkoon barnootaas waan jiruuf dirqamaan haadha manaa ofii godhachuurraa kan ka'edha kan dubartiin tokko butamtu. Sun butiin sunis karaa kamiin dhufa? Yookiis naqata diddii yookiis furmaa diddii. Egaa waa baay'eetu jira. Kana duwwaa miti. Guyyaa biraa viidiyoo biraa irratti siniifan hojjedha. Kan dubarri tokko akka naannoo keenyaatti butamtu gurbaa sana keessummeessuu gaafa diddu. Gurbaa sana yookiin nama biraa waan caalchifatteef ta'a. Yookiis warra gurbaa sanaatu maqaa badaa qabu ta'a. Zanyii waliin qixan ta'a.
yeroo sana kan butiin dhufu gaafa intalli tokko gurbaa tokko ofirraa faccistu butiin dhufa. Butii durii keessatti namoonni baay'een butamanii fakkeenya firoota koo keessaallee ollaa kootiillee namoonni baay'een butamanii namummaa jaalalli irraa hin qabne butamanii waan godhan dhabanii aadaa dhadhanii waliin kan jiraatanii umurii isaanii dabarsanii dhala godhatanii heerumsifatanii fuusifatanillee ni jira jechuudha. Kuni dhiibbaa ni geessisa. Aadaan akkasii hafuu qaba. Garuu aadaan isiniin jedhe xixiqqoon kuni aadaan miidhaa hin qabne jaalala argisiisu kuni utuutti fufee bareedaadha. Mee guyyaa biraa viidiyoo bareedaa isinii qabadhee nan dhufa. Egaa amma irrumaa dubbachuuf xiqqoo ishee achumaan illee isin dubbisuuf jedheetanii galgala saayitii darbee seenee namoonni irraa baratanii waan gaarii tokko irraa hubadhee irrattanii share, subscribe, like godhaan isiniin jedha. Isiniin jaalladha.